Nagaaf araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Baalixa kaabaa kibba kan jirtanii qulqulloonni biyya adda addaa jirtan atuu karaa deemtanii sagaleen kun bakka jiraattan hundumaatti kan isin qaqqabe. Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa kan Ilmaa isiniif haa ta'u. Guyyaa irraa sagalee Waaqayyoo Luqaas boqonnaa 5:1 qabnee waliin dubbisnaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 5:1 qabee dubbee jiru akka jedha. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Genesareet jedhamu in dhaabbata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii argee qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii dhiqu turan. Bidiroota sana keessaa kan Simoon yaabee Simoon bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achuma taa'ee bidiricha irra jara in barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simoon gara tuujubichaatti hiiqii qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa ida halkan guutuu itti dadhabne homaas hin qabne. Amma garuu erga ati dubbatte dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadhaa jedhe. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan kiyyoon isaanii amma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufanii baay'ina qurxummiitiif liqeeffamuu hamma ga'anitti bidiricha lachuu qurxummiidhaan guutan. Simoon Phexros waan ta'e kana yommuu arge jilba Yesuusitti kufee yaa gooftaa sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u. Ani nama cubbamaadha jedhee ameen. Jaallatamaa abbaa keenyaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dur kan turte har'a kan jirtu bara baraan kan jiraattu barri jireenya keetii daangaaf xumura kan hin qabne leencicha gosa Yihuudaa idda Daawit si galateeffanna. Waa'ee dubbii keetiif Waaqaaf lafarratti galanni siif ta'u. Ammas nutti dubbadhu, hidhaa keenya hiiki, gaaffii keenya deebisi. Yaa Waaqayyo bakka sagaleen kun itti dhaga'amu hundumaadhaa bahaan namarraa harca'u. Waan dhaban argatanii, waan isaan jeeqirraa bilisa ba'anii dubbiin keenya nama jajjabeessu gara isaanii dhufu maqaa tokkicha qabdu ilma kee jaallatamaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Nagaa fararri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Har'a akkuma nama dubbisee Wangeela Luqaas boqonnaa 5 irraa qabee waa'ee gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara ciisaa bishaan isa Genesareet jedhamu bukkee dhaqee doonii bidiruu isa kan Simoon yaabbatee waa'ee mootummaa Waaqayyoo, waa'ee jireenya barabaraa, waa'ee galgalaa, waa'ee maaddii isa barabaraa dubbachaa akka ture sagaleen kun nutti dubbata. Akkuma nama Wangeela Luqaas boqonnaa 5:1 qabee dubbisaa ture. Gaaf tokko Yesuus ciisaa bishaan Genesareet jedhamu bukkee dhaabbata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf walitti dacha'anii jedha sagalee Waaqayyoo. Yesuus Kiristoos barsiisaa dhugaa kan ta'e, barsiisaa dubbii Waaqayyoo isa dhugaa kan ta'e, abbaa biraa gara biyya lafaa isa dhufee fi kaayyoo gara biyya lafaa dhufeef qofaaf kan jiraate. Kaayyoo mataa isaatiif isa abbaan isaa isa ergee waa'ee dubbii Waaqayyootiif yookaan immoo hoolaa aarsaa ta'ee qalamee mootummaa Waaqayyootti ilmaan namootaa fiduu qofaadhaaf kan jiraate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexros utuu hin waamamin yookaan immoo ilmaan Zabdiyoos gara bartuu ta'anii utuu hin dhufin dura waa'ee bidiruu kanaa kaasa sagalee Waaqayyoo. Yesuus Kiristoos jedha bidiruu isa kan Simoon yaabbatee waa'ee dubbii Waaqayyoo barsiisaa ture jedha. Erga waa'ee jireenya barabaraa, waa'ee dubbii Waaqayyoo, waa'ee mootummaa barabaraa barsiise booddee gara dhumaa irratti akkasidha. 2 bidiruu sana keessaa isa kan Simoon yaabbatee Simoon bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqararraa xinnoo ishee gara gidduutti jechuun gara bakkeetii xinnoo gara garaanicha gara gidduutti erga butee booddee achirra dhaabbateetu barsiisee jedha. 4 gaafa dubbistana kee dubbii isaa erga dhaabee booddee Simoon gara tuujubichaatti hiiqiitii qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaattiin jedhe. Jecha kana kan jedhe gooftaa Yesuus. Jarri kuni halkan guutuu galaanarra bulanii dadhabanii aarsaa guddaa kaffalanii qurxummii qabuu beeku akkatti qurxummii qaban isaanii galeeraa fiildii hojii isaaniitii itti beeku.
eda garuu galaanichaa wajjin garaa wal wallaalan. Kiyyoo isaanii qurxummii qabuudhaaf gaafa darbatan galaanicha keessaa qurxummiin fireen tokko akka hin turre sagaleen Waaqayyo dubbata. Haa ta'u qurxummiin amala isaa keessatti kan barbaadamu halkani. Jarri kun halkan galaanarra bulanii erga abdii kutanii booddee qurxummii erga dhabanii booddee ganama erga isaan kiyyoo miicuutti ka'anii jechuun abdii kutatanii mogoleen isaanii bu'ee kana booda omtuu hin jiru jedhanii yaalii isaanii xumuranii erga isaan achi keessaa ba'anii booddee Yesuus Kiristoos dhaqe. Yesuus Kiristoos gara isaanii gaafa dhaqu waan lama baatee dhaqe. Tokko fayyisaa lubbuu isaanii yookaan addunyaa keessa jiran kana gaafa xumuranii jireenya bara baraatti akka isaan galanii fi sagalee Waaqayyoon jajjabina akka argatanii fi mootummaa Waaqayyootti akka galaniif in barsiisa ture jedha. Dubbiin Yesuus Kiristoos dubbatu tokko ayyaana Waaqayyoon kan guutamedha. Inni lammaffaan gad of deebisuu fi jaalalaan kan guutamedha. Inni sadaffaan amantiidhaaf dhugaadhaan kan guutamedha. Dubbiin Yesuus Kiristoos akkasi. Kanaaf isa jalqabaa ituu waa'ee addunyaa isaan keessa jiraatan yookaan waa'ee qurxummii eda galgala bishaan keessaa dhibee ituun kaasin waa'ee mootummaa Waaqayyootti hime. Kanaafidha fira koo sagalee Waaqayyoo kan isinitti dubbannuuf yookaan galgalaaf ganama dubbii Waaqayyoo qabadhee haarsaa kaffalee fuula keessan kana dhufuuf kanaafidha. Sagalee nama jiraachisutu sagalee Waaqayyoodha. Wanti hundumtuu in uursa addunyaa kanarraa. Wanti jireenya qaaleensa fakkaatu in uursa. Dhukkubi in uursa. Namni nama hamachuun in uursa. Gidaraan in uursa. Chaalenjoota gurguddaa qaba addunyaan kun. Haa ta'u malee Waaqayyo sagalee yoo fide yoo Waaqayyo waa'ee mana kee waa'ee jireenya keetii waa tokko dubbate inni Waaqayyo jedhe karaatti nafu. Kanaaf Yesuus Kiristoos soora lubbuu isaanii erga isaan soore waa'ee mootummaa Waaqayyoo ergatti dubbate booddee mexinnoo achii qiiti qurxummii qabuudhaaf kiyyoo darbadhuu jedhe. Tokkoffaa yeroon sun yeroo qurxummii qaban miti. Jarri kun dadhabanii galaanarra bulan waan ta'eef gatii guddaa baasaniiru. Humni isaanii namne yeroon isaanii namne halkan ilmaan namaa yeroo boqotanidha. Garuu boqonnaa isaanii dhiisanii waa arganna jireenya keenya fooyyeffanna xaaraniiru. Homtuu garuu keessan turre. Yesuus Kiristoos gaafanni asiin darbadhaa ittiin jedhu akka jedhe Simoon Phexros immoo deebisee boqonnaa 5:5 irratti yaa barsiisaa eda halkan guutuu baay'ee itti dadhabne. Maal jedha asitti Simoon Phexros baay'ee itti dadhabne jedha. Humna keenya fixneerra gatii baasneerra dadhabneerra yeroo keenya fixneerra jedheetu homaas hin qabne jedha. Jechuun galaana keenya keessa qurxummiin tokkoyyuu hin jiru jechuusaati. Homaas hin qabannee jedha. Garuu dubbii tokko dubbata. Barsiisaa isaa waan jaallatuuf dubbii Waaqayyo waan amanuuf akkeedha. Lakkoofsa 6 isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan kiyyoon isaanii amma tarsa'u ga'utti qurxummii danuu qabatanii jedha. Maal jedhee ture Simoon Phexros ergati jettee dubbii keetiif jedheetanii darbadhaa jedhe. Dubbii afaan kee keessaa dhufe waadaati naa galte jecha keetiif jedheetan darbadha malee waan tokko yoo as keessan jiru jedhe. Sana booda gaafa darbatanii galaana eda qurxummiin fireen tokko keessaa dibde keessaa galaana eda qurxummii tokko dhaban keessaa qurxummii danuu qabatan. Amma kiyyoon isaanii tarsa'u ga'utti kan isin dhibu ollaatti waaman hiriyoota isaaniitti waaman. Maal jedhaa hamma tarsa'u ga'uttedha. Lakkoofsa 7 hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufanii baay'ina qurxummiitiin hamma liqinfamuu ga'anitti jechuudha. Eebba eda dhibe irratti har'a ganama daboo kadhatan. Eebba eda hin jirre irratti har'a ganama daboo kadhatan. Galaanuma eda galgala omaa tokko yoo hin qabnetu qurxummii tufe. Eda galgala ituu sagaleen hin dhufin omtuun jiru ture. Sagalee dura eebbi hin jiru. Sagalee dura qurxummiin hin jiru. Sagalee dura kan isin dhibu wanti tokko wanti nama gammachiisu hin jiru. Waan humna namaa nyaatu malee, waan dadhabbii namaa nyaatu malee, waan gatii nama kaffalchiisu malee, waan abdii nama kutachiisu malee waayyuu hin jiru. Sababiin isaa dacheen ati keessa jiraattu kun kan isheen si gumaachitu yeroo baay'ee si rakkisuudha, si boossisuudha, si dhiphisuudha. Kaayyoon kee galman ga'uu siin jetti. Abdii kutadhuu siin jetti. Hin dandeessu siin jetti. Dacheen kun waan si jajjabeessu hin qabu. Kanaaf sagaleen erga dhufee booddee amma
kiyyoo isaanii cituu ga'utti yookaan tarsa'uu ga'utti dabootti kadhataniitu qurxummii baasan. Lafuma dhabde sanaa lafa abdiitti kutte, lafa omtuun jiru jette, lafa amileen kee cabee fi abdiin kee cite Waaqayyo si badhaasa. Yeroo ati keessa jirtu kun siif yeroo daran rakkisaa ta'uu danda'a. Yeroo baay'ee dhiphinaa ol qabdee tilmaamtee achis qabdee tilmaamtee wanta argatte duwwaa ta'uu danda'a. Wanti abdatte sirkaa kufee abdiin kee moofa'ee kana booda waan tokko hin jiru jechuu dandeessa. Jarri kun ikkoo kana booda waan tokko iyyuu hin jiru jedhaniitu kiyyoo isaanii miicani. Lafa jirtu kanatti firratti waamtee waachiftu dhibeera ta'a. Takka takka firatu garaa namatti jabaata. Hiriyaatu fuula nama dhoffata. Takka takka koo ituma fayyaa qabdu itumati jiraachuu dandeessu waan harki kee duwwaa ta'e qofaaf namni maqaa kee lagata. Waaqayyo gaafa dhufu garuu seeraan kee hin haaraa. Ati waan amma si rakkisuu fi waan amma abdii si kutachiisu kana guyyaatti urgufattee keessaa baatu jira. Yeroo Waaqayyo nama baay'eef akkati maaddii taatuuf si eebbisu. Kafana namaa taate, mana namaa taate, eebba namaa taate, konkolaataa taate yerootti nama geejjibsiistu. Yeroo jireenyi kee nama baay'eedhaaf ifa ta'u jira. Warri har'a maqaa kee lagatan gara keetti deebi'u. Warri har'a si ganan, warri har'a si jibban dhufaniitu nu gargaarisiin jedhu. Sababii isaa Simoon Phexros maal jedhee kottaati qurxummiitu argameedha. Kan baay'ee na ajaa'ibu kutaa kana keessatti eda alkan galaanni kun waan tokko iyyuu hin qabu ture. Amma Yesuus Kiristoos hin dhumnetti ilaa obboleessa koo ilaa fira koo ergaa tokko sitti dubbadha. Mannati keessa jiraattu si jibbisiisee hojiin ati hojjettu si jibbisiisee baay'ee mabaa ulfaataa sitti ta'eera yoo ta'e Yesuus Kiristoos kallattiidhaan gara kee hin dhufa. Ergaansi qabaa. Waan siin jedhuun qaba. Afaan korra dubbiitu jira. Lafati amma sagalee kana itti dhageessu kanatti wanti abdii si kutachiise tokko hin cita. Waaqayyo dhibee kana, Waaqayyo gadda kana, Waaqayyo rakkina kana, Waaqayyo dukkana kana, Waaqayyo waan ati amma keessattu kana sirraanfachiisa. Seenaan kee hin haaraa. Abdii kutatin fira koo, abdii kutatin obboleessa koo, abdii kutatin ituu hojjettu sitti dukkanaa'e, ituu deemtu garatti gortu wallaalte. Ituu deemtu karaan sirkaa badee ituu jira jettu abdiin kee dukkanaa'e sagaleetu jira. Lafa ati ofirra gatteessetti dhufee haala haaraa jijjiiruu ni danda'u Waaqayyoodha. Kanaaf ganama kana, galgala kana, guyyaa kana ituu ati itti yaadin dinqii siif hojjeta jedheen dubbadama ture kana. Ituu ati hin beekin, ituu ati abjuu isaan qabaatin, ituu ati karoorsitee hin qabaatin, sii abdii kutatee taa'u, sii mimmaan kee dhangalaasu, sii Waaqayyo si namina dhiise jedhu. Si wanti hundumtuu nagane jedhu si abdii kutatee ofirra gattaa'u mana qorichaatii fala dhabdee maatii kee gidduudhaa fala dhabdee lafa hojjettu fala dhabdee maallaa wayya lafa jettu kanatti gaa'illi kee jeeqame fayyaan kee jeeqame manni kee jeeqame tajaajiluudhaaf akka tajaajiltu dhabdee biyyaa dhaabachuudhaaf akka biyyaa dhaabattu dhabdee sobdoonni humna si caalanii dhukkubi humna si caalee hamattuun humna si caaltee wal'aansoon humna si caalee ituu ati teessee abdii kutattee boo'aa jirtuutu akka dingataa dinqii siif hojjeta. Bara ati keessa jiraattu kana, guyyaa ati keessa jiraattu kana, sa'aatii ati keessa jiraattu kana, Waaqayyo inni dinqii hojjechuu beeku dinqii siif hojjete. Seera uumamaa boqonnaa tokko gaafa dubbistan Waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaa uumedha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 9 gaafa dubbistan lafti bifa qabdu callabboo gadi fagoo dukkanatti irra turedha. Lafa mootummoonni keenya jedhan, lafa ati keenya jettu, lafa namni hundumtuu kan keenya jedhee falmu, lafa biyya keenyaa, lafa goda keenyaa, lafa maatii keenyaa, lafa akaakayyuu keenyaa jedhee namni hundumtuu falmu kana yeroo Waaqayyo uume galaanaa fi dukkanaa fi callabboo dhokse jedha. Qaama gurguddaa sadiitu dhokse. Tokko galaana jedha, lama callabboodha jedha, sadaffaa dukkana jedha. Lakkoofsa 9 gaafa dubbistan seera uumamaa boqonnaa tokko Waaqayyo bishaanonni bantii waaqaa kanaa gadi jiran lafa tokkotti walitti haa qabaman jedha. Erga guyyaa gaafa sanaa sagaleen dhufee galaanni lafa baqate haga irratti ol hin deebine. Allayyaa keessa yaa, laga keessa yaa, dhokatee yaa, uursee gad deebi'a. Rakkinni sitti ursu kun, gidiraa sitti ursu kun, haalli sitti ursu kun, inni dandeettii kee ukkaamse, inni fayyaa kee ukkaamse, inni diinagdee kee ukkaamse. Amma sirraa ka'a maqaa gooftaa Yesuusiin. Sababiin isaa Waaqayyo waaqa dinqiidha. Kaleessa waaqa dinqiidha. Har'a waaqa dinqiidha. Bor waaqa dinqiidha.
ani sitti dubbachuudhaaf kanan of harkaa qabu sagalee jira. Akkeedha garbichi Waaqayyo jalqaba sagalee ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofii isaati Waaqayyoon ture. Jedheetu wanti hundumtu isumaan ta'ee jedha. Ilaa lafa amma jirtu kana ni tarkaanfatta. Lafa amma sitti tadhaa'e kana ni baata. Guyyaa amma sitti dukkanaa'e keessa hin baata. Sababiin isaa firri kee calluma yoo jedhe, abbootiin qabeenyaa calluma yoo jedhan, dacheen garaa yoo sitti jabaatte, siif jedhee oolaan inni mudaa hin qabne, oolaan Faasigaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufe lubbuu isaa aarsaa